harka fuudhee akkam jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii fayyaa jirtu nagaa jirtu waan nagaa kootii galata waaqayyoo harallee viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee dhufnee jirra. Viidiyoo kiyya akka jaalatan abdiin qabachaadha gara viidiyootti isiniif seenaa jechuudha. Har'a immoo jechuudha namni kamiyyuu namoota biratti jechuudha namoota biratti jaalatama fakkeenyaaf namni hundinuu akka namoonni nu jaalatu ni barbaadu hundumti keenya iyyuu jechaadha. Namoota biratti namoota hundumaa biratti jaalatamaa ta'uudhaaf immoo wanti nuyi gochuu qabnu maal kan jedhu isinitti hima jechaadha. Akka irraa barattan abdiin qaba. Namni kamiyyuu jaalatamuu ni barbaada. Dhiirris durbis akka namni na jaalatu nan barbaada jechaadha. Isin galee miti namni immoo yeroo tokko namni jechaadha. Nama tokko akkanumatti argitanii baay'ee jaalatu. Akkanumatti argitanii immoo namni akkasii natti ulfaata. Ani jaaladhu kan jettantu jira jechuudha. Garuu namoota biratti jechuudha. Ani jaaladhu odoo kan hin jedhamne osoo hin taane immoo kan jaalatamu waaw namatti tolti namatti tola. Kan jedhamu jaalatamu yookiin immoo namoota hundumaa biratti wanti akka jaalatamne nu godhu maalidha kan jedhu isinitti hima jechuudha. Tokkoffaa irratti kolfuu yeroo hundumaa fuula keessan akkas gootan taanaan namoonni iddoo isiniif hin kennan yookiin immoo namoota gammachiisuu yookiin namoota biratti fudhatama argachuu hin dandeessan jechuudha. Fuulli keessan ifaa ta'uu qaba jechaadha akkas. Kolfuu osoo hin qabne jechuu qabdan jechaadha. Namoota akkana yoo argitan aartanillee yoo ta'e hin gammaddu keessa itti gammaddu isin galee miti. Inna tokko farate maalidha? Fuulli keessan ifaa ta'uu qaba. Kolfuu qabdan jechuudha. Lammaffaa irratti immoo of ta'uu qabna. Of ta'uu qabna yeroo isin jedhu. Of ta'uu hundumti keessan hin beektan miti. Namni akkasiin jaalatuuf jettanii amala hin qabne yookaan immoo qabeenya hin qabne yookaan immoo wanta tokko gochuu hin qabdan. Isin galee miti of ta'uu waanuma qabdaniin qabeenyuma qabdaniin uffatuma qabdaniin waanuma qabdaniin bareedu of ta'uu jechuun kanaan of ta'uun waan qabaniin boonudha. Waan hin qabne immoo qaba jedhanii namoota biratti dubbachuun gurraa yookaan immoo of jajuu jedhama beekuu qabu. Inni lammaffaa maalidha? Of ta'uudha jechaadha. Inni sadaffaan immoo namootaaf ifa ta'uu qabna. Fakkeenyaaf namoonni yookiin hiriyoonni keenya maatiin keenya yookiin namni garaagaraa waa'ee keenya yoo nu gaafatu homaa miti. Namootaaf ifa ta'uu qabna malee waan hundi shifinfin godhuu hin qabnu. Shaffanuu hin qabnu waan hunda dhoksuu hin qabnu isin galee miti namoota biratti ifa ta'uu qabna jechuudha. Namoota hundumaa namoota itti haasofnutti namoota wajjin walii wajjin jireenya keenya dabarsinutti maatii ta'uu danda'a bakka hojiitti ta'uu danda'a namootaaf ifa ta'uu qabdan jechaadha isin galee inni sadaffaan. Inni afuraffaan immoo namoota hubachuu yookiin immoo understand gochuu jechuudha namoota hundumaa. Fakkeenyaaf namni tokko badii irratti arguu dandeechanii kan beeksisanitti namootatti murteessina. Namoota biratti jaalatamuudhaaf namootatti murteessuu hin qabnu. Isin galee miti namni namatti murteessu ofiisaatiif qulqulluu of godha jechaadha. Namni kamiyyuu qulqulluun hin jiru waan ta'eef nuti immoo namootatti murteessuudhaaf jarjaruu hin qabnu jechaadha. Namootatti murteessuu dhiisudha. Yookiin immoo namoota understand gochuu, namoota rakkoo isaanii wajjiniin, dhukkuba isaanii wajjiniin, amala isaanii wajjiniin, jireenya isaanii wajjiniin understand gochuu akkuma isaan jiran sanitti jechuudha. Hubachuu, namoota hubachuu qabna jechaadha inni afuraffaani. Inni shanaffaan immoo jechuudha waa'ee namoota dhaggeeffachuu. Fakkeenyaaf namni tokko yoo waan isaa isinitti himu jechuudha. Gaarii isaa ta'uu, badaa isaa ta'uu akkuma duratti isinitti jedhee itti murteessuudhaaf osoo hin taane kan fiignu dhaggeeffachuu qabna. Namni akkana namoota biratti hin jaalatamu. Isin galee miti namni tokko waan isin yoo isin rakkattan rakkoo keessa san dhagee borummoo itti isin tachata yookiin itti isinitti qoose jechaadha. Garuu nama akkasii ta'uu qabu. Namootaaf understand gochuu qabna. Namoota dhaggeeffachuu qabna rakkoo isaanii jechuudha. Nullee waa'ee taphachiisuu namoota taphachiisuu yookiin haasofsiisuu bakka one kind person መሆን ማለት ነው. akkasii sin jedha. Inni jaaffaan immoo qajeelummaa namoota hundumaa biratti nama tonkolanya hin beeku tonkolanya maal jedhama nama afaan oromootiin hin beeku
nama tonkolanya yookiin immoo nama nagaranyaa ta'uu qabnu jechuudha. Isin galee qajeelummaa hundumti keessanii beektanii amma fakkeenyaaf namoonni baay'ee subscribe na godha yeroo isin jedhu baay'een keessan tole ani si godheera waan akkasiin hin jettan namni kun qajeelaadha jechuudha. Nama akkanaa qajeelummaa waan namni kun immoo amma fakkeenya nama qajeelaan taane maal isin jedha isinitti fakkaata waa tokko isin jettan amma maalati maal nu nutti muuf ni subscribe si goone namoonni akkana qajeelaa miti dhugaa isin jedhan waa'ee ani fakkeenyaaf akkana isinitti malee waan baay'eedha. Fakkeenyaaf amma maalirraa bareedaa akkana goggodhatti amala akkasii qaban namni qajeelaan taane jechuudha. Garuu waan namoonni godhatanitti yookiin namoonni hojjetanitti waaw das nama jedha. Even yoo das isaan jedhullee baate yoo itti gammadullee baatan namoota san wanta gadi isaan qabu yookiin immoo haamilee isaanii kan cabsu hin dubbatan jechuudha. Qajeelummaadha inni jaaffaan jechuudha. Inni torbaffaan immoo dhaggeeffattoota ta'uu qabna. Dhaggeeffattoota yeroo isin jedhu namoonni baay'een namoota yeroo argitanii jettanii meequu addunyaa haaraadhaan shamarran isaa ta'u dhiira isaa taatu yeroo wal bartan namoonni waa'ee isaanii isinitti himuudhaaf jarjaru. Amma fakkeenyaaf dhiirri tokkoof dubartiin takka wal beellamanii jira. Deets godhuuf wal beellamanii mana nyaataatti yeroo deeman okay ani ko barsiisaadha yeroo inni jedhu dhugaayetta ani immoo doktoriidha ani akkasin godhaan akka namoota akkana ta'uu qabdan ati barsiisaadha eessatti barsiista akkam hojiin dhaggeeffattoota haasofsiisuu dhaggeeffachuu ofii keenyaaf waa'ee keenya ibsachuudhaaf jarjaruu dhiisuu namoonni baay'ee bakka garaagaraatti arguu dandeessanii iddoo hojiitti namoota baay'ee waa'ee isaanii isinitti himuudhaaf jarjaru. Waa'ee isaanii malee isin dhaggeeffatan osoo ati afaanii ani akkas jettee oduu ati dubbattee fixin isaan immoo waa'ee isaanii isinitti himuu jechaadha. Namoonni akkasii dhaggeeffattoota miti nuti dhaggeeffattoota ta'uu qabna jechaadha. Inni 8ffaan immoo ofitti amanamummaa qabaachuu qabna. Ofitti amanamummaa waa'ee ofitti amanamummaa kan durallee barsiisee jira waa baay'ee namni kamiyyuu okay namni ofitti amanamummaa qabu akkamsee jaalala namni ofitti amanamummaa qabu dogongoruu sodaatu dogongora isaatirraa barata. Waa'ee isaa dubbachuu yookiin waa'ee nama biraa waa'ee tokko dubbachuudhaaf ofitti amanamummaadhaan konfiidensii qaba jechaadha. Fakkeenyaaf namoonni baay'een waa'ee isaanii yeroo dubbatan rakkoo isaaniitii fi dadhabina isaanii dubbatan waa'ee gaarummaa isaanii dandeettii isaanii qofa dubbatu jechuudha. Kuni konfiidensiin jedhama kuni gurraa jedhama. Garuu as biratti dogongoreen jira garuu nan sirreessa. Nama jedhuudha namni konfidensii qabu. Isin galee miti ofitti amanamummaa qabaachuu qabna jechuudha namoota biratti jaalatamuudhaaf. Inni 9ffaan immoo namoota gargaaruudhaaf qophaa'aa ta'uu qabna. Haala kamii keessattuu fakkeenyaaf yeroo baay'ee namoonni karaarra taa'anii yeroo kadhatan jechuudha. Saantibii yeroo kadhatan baay'een keenya bira darbina. Baay'een keenya waaqayyo siif haa kennu jennee bira darbina. Maybe nuyi kan taaksii qabna ta'a. Maybe nuyi kan daabboodhaan bitannu qabna ta'a bara. Garuu asuma kanarra kanuma qabnu kanarra nuti hundumti keenya jechuudha. Waan taaksii san kenninee fi luka keenya deemu nuuf fayyi. Isin galee jireenya Itoophiyaan an beeka rakkoo garaagaraatu jira. Garuu jireenyuma san keessatti jechuudha. Nama gargaaruudhaaf dirqama qabeenya guddaa qabaachuun qabna. Isin galee miti waanuma qabnu irraa jechuudha. Waanuma qabnu yeroo tokko jechuudha baay'een keessan argitanii yoo jettanii namoonni hoteela garaagaraa qaban kaampaanii garaagaraa qaban namoota akkasitti ala ta'anii kadhataniif hin kennan dhugaa isiniin jedhaan hin kennan namoota karaa irratti waan nyaatan dhabanii namoota dheebotaniif hin kennan deemanii ganda irratti dafa'u baay'een isaanii nyaata yookiin bullee jedhamu kana jechaadha. Garuu namoonni harka qalleeyyiin jechuudha dhugaa isiniin jedhaan namoonni harka qalleeyyii waan qaban sanirraa kennan yeroo baay'ee argitanii yoo taatan jechaadha. Nuti immoo akkana nama akkasii ta'uu qabna. Waan qabnurraa namootaaf qoodu yeroo hundumaa waan kennaa irratti qofaa miti bar kennaa irratti waan garaagaraatiin jechuudha. Namoota gargaaruudhaaf qophaa'aa ta'uu qabna jechaadha. Namoota biratti jaalatamuudhaaf amaloota akkasii yoo qabaanne namoota biratti fudhatama
qabna namoota biratti jaalatamuu dandeenya jechaadha. Viidiyoon irraa ni qabadhe kana fakkaata. Yoo jaallattan subscribe godhaa. Mallattoo bilbilaa san gadduuqaa akkasumas immoo namoota biraatiif share godhaa. Baay'ee tokko sin jaaladha galatooma kan turan ammoo largaatti sin yaada.